Ashama akkam jirtu maatiin channel keenya viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin xumura boqonnaa yookaan immoo xumura kitaaba kanaa kan ta'e chapter 5 kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Metallic bonding kan jedhu so chapter 5 partii dhumaa jechuudha. Chapterii dhumaadha. So viidiyoo kana like gochuun eegala akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa viidiyoo kana like gochuun eegala. So channel kana faaraa kan taatan subscribe gochuun maatii channel kana ta'uu dandeessu. So today our topic is metallic bond. So in previous lesson we discussed about types of chemical bonding. As we now we have 3 different types of chemical bonding. The first one is covalent, and the second one is ionic, and the last one is metallic bonding. So in today's video we discussed about metallic bonding. So in previous section we have discussed about 2 types of bonding now, ionic and covalent. So video darbe keessatti waa'ee ionic fi covalent ilaalle jechuudha. Type bondii jiran keessaa jechuudha. So coordinate covalent bond is covalent bond, but the way its form is indifferent. So akkasumallee coordinate covalent bond yookaan dative bond maal akka ta'e viidiyoo eegadaa keessatti ilaalle jechuudha. Coordinate covalent bond jechuun covalent bond ta'e kan akkaataa inni itti uumamu garuu garaa kan ta'e jechuudha. So these is however are not only types of bonding atoms can form. So there are a certain types of bonding that occurs between metallic bonds. So kan biraan kan jiru certain type yookaan bondoota jiran keessaa inni sadaffaan metallic bondii jechuudha. Metallic bondiin kan inni uumamuu danda'u metallic atomii kan ta'an gidduutti uumama jechuudha. Kan metaalota yookaan sibiilota kan ta'an atomota sibiilota ta'an gidduutti kan uumamu metallic bonding jedhama jechuudha. So this bond is unlike other types of bonds with or will only occurs between atoms of the same element. So in this section is therefore deals the formations of metallic bonding and its properties. So topic kana keessatti kan nuun ilaallu definition metallic bonding amma ilaallerra. So akkasumallee kan biraa kan nuun ilaallu metallic bonding akkamitti akka uumamuu danda'u fi amala maalii akka inni qabu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the first one is formations of metallic bonding. So akkamitti akka inni uumamuu danda'u jechuudha. So a metal atom generally has either 1, 2 or 3 electrons in its valence shells. So as we know, metal atoms have 1 or 2 or 3 electrons of valence shells, and it is easily lose these electrons to or gain stability is a course of chemical reaction. So metal atomiin maal godhu jechuudha. Baay'inaan generally isaanii valence electronii isaanii tokko yookaan lama amma sadiitti jechuudha. So akkasumallee it can easily lose these electrons or gain stability in the course of chemical reaction. Yeroo wal nyaatiinsi keemikaalaa jirutti elektiroonii haala salphaa ta'een lose gochuu yookaan illee akkasuma gain gochuu hin danda'a jechuudha metal atomiin jechuudha. So metals are thus high electropositivity in nature. So akkasumallee meetaalii warri ta'an metal atomiin maal jechuudha uumamumaanii electropositivity guddaa qabu jechuudha. So in case of these electrons lost by metal are called free electrons. So electronii isaanii sababa kanaan kan lost godhan maal jedhamanii waamamu? Sibiilonni akkasii free electronii jedhamaniitu waamamu jechuudha. So metallic bonds occurs among the same metal atoms. So akkasumallee metallic bonding kan inni uumamuu danda'u maal gidduutti jira? The same metal atom warreen ta'an jechuudha. Sibiilota wal fakkaatoo ta'an gidduutti, atomota sibiilota wal fakkaatoo ta'an gidduutti kan uumamudha jechuudha. So a sheet of aluminum foil and a copper wire are good examples where you can see the metallic bonding in action. So fakkeenyaaf aluminum foil fi kan copper wire yoo fudhanne ilaalle lamman isaanii maal jechuudha? Metallic bonding yookaan immoo the same metal atoms jechuudha. So
atoma metalidha lamman isaanii. Kanaafiyyuu sheet of aluminum fi copper wiring good examples of metallic bonding jechuudha. Yookaan fakkeenya nuun haala salphaa ta'een fudhachuu dandeenyu kan metallic bonding jechuudha. So sodium metals has the electronegativity or electro configuration is 2,821. So as we know, the valence electrons of sodium has 1. So metallic keessatti kan biraan sodium jechuudha. So sodium metalin electroni galabu yookaan electron configuration isaa meeqa 281 jechuudha. So when sodium atoms come together, the electron in the outermost shell of one sodium atom are shares space with equivalent valence electrons on neighboring atoms to outermost shell. So covalent bondii uumuudhaaf maal godhachuudha? Sodiumin gara outermost shell of one sodium atomitti maal godha? Share godhachuudha space uumuudhaaf yookaan equivalent valence electroni qabaachuudha jechuudha. So yeroo sana covalent bonding maal ta'anii uumama jechuudha. So the difference between a covalent bond and the metallic bond in sodium atoms is, however, is sodium atoms are being touched by 8 other sodium atoms. So garaagarummaani covalent bondii fi metallic bondii eessa keessatti? Sodiumii keessatti jechuudha. Maalidha? Sodium atomiin maaliin surround ta'ee jira jechuudha? Elementoota yookaan atomota sodiumii kan biraadhaani maal ta'eera? Surround ta'eera jechuudha. So akkasumallee sharing occurs between the central atom. Akkasuma kan biraa maalidha? Outermost shells of the sodium atoms are what? 8 other atoms. Atomota kan biraa 8 surround ta'ee argama jechuudha. So each of these 8 atoms in turn is being touched of sodium atoms. So suma gubbaatti dubbanne jechuudha kuni. So all of the outermost shells are sodium atoms overlap to give vast number of molecular shells that is extended to the lump of metal. So these electrons are freely moved with these molecular outermost shells. Therefore, each electron becomes detached from the parent atom. So the electrons are said to be delocalized. So in case of these, the metal is held together by strong forces of attraction between the positive nuclei and delocalized electrons. So as we know in this figure, we consider that the delocalizations of electrons. So fakkii kanarraatti akkuma hubannu this is the C model or the electrons C model. So in case of this, the positive atomic nuclei is surrounded by the delocalized electrons or small yellow circles. So small yellow circle warreen qaban kuni maalidha jechuudha? Small yellow circle warreen qaban kuni delocalized electron jechuudha. Warri kanaan qabamanii jiranii maalidha? Delocalized electron, delocalized warreen ta'anii jiranidha jechuudha. So warri positive atomic qabanii jiran orange circle dhaan warri jiran kun immoo warri kun maalidha jechuudha? Isaan atomic positive warreen kun warri positive qaban positive atomic nuclei jechuudha. Yookaan positive atomic nuclei jechuudha. So this is the metallic bonding of the electron C model. So such types of metallic bonding is described as an array positive ions in the sea of electrons. So metallic bonding warreen akka kana kun maalidha jechuudha? It is described as the array positive ions of the sea of the electrons. So each positive in center is in the diagram represent all the rest of the atomic part of the outer electron. So positive kan ta'an warreen kuni maal agarsiisu jechuudha?
atomonnu irraa kana yookaan outer from electronic kan agarsiisan jechuudha. So but that electron has been totally lost from the atom, so to be maybe no longer from attachment during this electron C model. So but it is still there in the structure. For example, sodium metal is written as like this. It's not akka kanaatti barreeffama jechuudha. Sodiumiin akka kanaatti osoo hin taane akka kanaan haala kanaan kan barreeffamudha jechuudha. So problem gaaffii tokko kan ilaaluta jechuudha. So this case the metallic bonding in magnesium and explain why this has higher melting point than sodium. So metallic bonding keessa kan biraani magnesium arganna jechuudha. Magnesium metallic bonding ta'ee melting point yookaan qabxiin danfinaa isaa maalidha? Kan sodium irra guddaadha jechuudha. So maaliif akka inni guddaa ta'e kan waliin ilaalluta jechuudha. So strategy yookaan adeemsa nu fayyadamnu. So the first one is use the C electrons model to explain why magnesium has higher melting point than sodium. So kan magnesium melting point isaa jechuudha 650 degree Celsius dha. Kan sodium 97.79 degree Celsius jechuudha. So kan adda baasuu fi maal fayyadamuu qabna? C of electrons model fayyadamuu qabna jechuudha. So maalidha C of model yookaan C of electrons model yoo fayyadamne garaagarummaa isaanii adda baasuu dandeenya jechuudha. So solution, magnesium has electronic configuration is 2A2. So as we know, the valence electrons of magnesium is 2. Kudha lama qaba jechuudha lakkoofsa to'amaa. So lama saddeet lama ta'a jechuudha. Lama saddeet lama ta'a jechuudha. So both of valence electrons become delocalized. So the C has twice electron density, so as does the sodium. So the remaining ions of twice of the charge, and there will be more and stronger attraction between ions and the C. So laman isaaniiyyuu maal godhu jechuudha, more and strong attraction inni jiraata jechuudha ions fi C gidduu jechuudha. So each magnesium atom has 12 protons in the nucleus compared to sodium is 11. So magnesium in atomiin isa protonii 12 qaba atomally, sodium meeqa qaba jechuudha? 11 qaba jechuudha. So isi keessatti nucleus keessatti compare gaafa wal bira qabnu jechuudha. So in case of this, in both magnesium and the sodium, the nucleus is still decolorized electrons by the same number of 10 electrons in inner shells, 2 plus 8. Gaafa magnesium if sodium nucleus keessatti maal jechuudha? Decolorized electrons isaanii 10 jechuudha. Akkamitti kani inner outer itun daawwatin jechuudha. Kani sodium 281 wanta ta'ee fi 8 wanta ta'e 2 meeqa dhumu 10 fidu jechuudha. Kan magnesium akkasumallee 2 wanta ta'ee fi nucleus 2 wanta ta'ee fi nucleus keessatti meeqa jechuudha? 10 jechuudha. So lamaan isaanii wal fakkaataa hin qabaatu jechuudha. So this means that there will be strong attraction from the magnesium nucleus than the sodium nucleus, which is only one positive nucleus. So there will be a greater number of delocalized electrons in magnesium. So akkuma beekamu delocalized electron guddaan hin jiraata jechuudha isa magnesium keessa. So which leads to a greater attraction by the magnesium nuclei. Maal agarsiisa? Great attraction yookaan magnesium great attraction qabaachuu isaa agarsiisa jechuudha. Yeroo kamiin delocalized electron is a greater number of gaafatu jechuudha. So the smaller radius of magnesium atoms is least attractions of delocalized electrons than sodium. So as we know, they are
closer to the magnesium nuclei. So each magnesium atoms has also greater number or near to than sodium. So these factors are therefore increasing the further strength of bond in magnesium. So factory inni yookaan dhiibbaan inni fidu maal jechuudha? Increase strength of bonding ni jiraata jechuudha yookaan immoo magnesium metal maal qabata yookaan immoo strength isaa kan bondi sana baay'ee cimaata jechuudha. So transition metals tends to have particularly high melting points and melting boiling point. So elementoota ce'umsaa warreen jedhamanii qabxii danfinaa fi boiling point isaanii akka maalidha jechuudha guddaadha jechuudha. So reason is that can involve more valence electrons in delocalization. Sababni isaa maal jechuudha? Valence electron isaanii maalidha jechuudha guddaadha yookaan immoo valence electroniin warreen transitional metalii ta'anii maalidha highidha jechuudha yookaan more valence electronii qabu jechuudha. So the more electrons involved, the stronger of attraction tend to be. So sababni isaa kanaaf jechuudha. So transitional metal warreen ta'anii warreen akka kamidha jechuudha? Warreen akka zinkii fa'aa jechuudha. Warreen kuni gabatee periodikii keessa D blockii keessatti warreen argaman jechuudha. So D blockii keessatti warreen argaman maal jedhamu? Transitional metal jedhamanii waamamu jechuudha. So transitional metal warreen ta'an immoo high melting point fi boiling point qabu jechuudha. Exercise 5.1.1 or 11 exercise shan tuqaan provide appropriate answer for the following equations. So the first one is define metallic bonding. Metallic bonding jechuun maal jechuudha? So as we know, metallic bond is it is a chemical bond that occurs between the metal atoms. So it is chemical bond is metallic bond is it is what? It is chemical bond that occurs or that occurs between metal atoms. Metal atomii kan ta'an gidduutti kan uumamu jechuudha simple. So it is what? Chemical bond that occurs between metal atoms is known as metallic bond. So gaaffii lammaffaa this case the metallic bond in aluminum metal and one aluminum atom will be surrounded by 12 atoms. So why bondi aluminum kan metalii jechuudha atomota 12 marfamee jiru this case godha jechuudha. So the aluminum atoms are share their outer electron with each other by forming metallic bonding. So that is all lattice structure of the atom together. So in case of this, the strongest of the stable bond is allowing to exhibit properties like high electroconductivity as well as lightweight. So kan inni godhu aluminum atom share godha jechuudha. Maali outer electron isa maal godha share godha jechuudha. So in case of this, the aluminum is share what? Their outer electron. So with what? With each other. Wali isaaniidhaa fi maal godha jechuudha to forming metallic bond that holds what? That holds lattice structure of
lattice structure or together. Lattice structure to this lattice structure together. So this is a strong what? This is a strong stability bonds. Stable bond containing in what? In aluminum. So so this is which is a aluminum euro atomo tokko lama surround itti argamutti aluminum tokko maal ni qaba? Strong stable bond ni qaba jechuudha. Akkasumallee property wan tokko akka inni qabaatu godhu jechuudha. Allowing to exhibit as well as allowing to exhibit what? Properties like high electric conductivity and as well as akkasumallee amala maalii ni qabaata jechuudha. Malleability illee ni qabaata jechuudha. So amaloota kana lamaan akka inni qabaatu hin godhu jechuudha. Yeroo kamii yeroo atoomota 12 kanaan surround ta'ee argamutti jechuudha. So the other one is compare the metallic bond or the strength of metallic magnesium and aluminum metals. So justify your answers. So first, it is important to consider the atomic structures of bond in characters of each metal. So jalqabarratti structuring bondi kana maal akka inni ta'e baruu nu gaafata jechuudha. So magnesium has what? Maal qaba jechuudha? Smaller atomic radius qaba jechuudha. Has smaller atomic radius. So in case of these compared to aluminum, so your aluminum ilani wal bira qabne ilaallu gadi bu'aadha jechuudha. Magnesium has smaller atomic radius compared to aluminum as well as, which means kana jechuun maalidha? Which means the metallic bond in magnesium are strong due to the close proximities of the atoms and the increased electrostatics attraction between them. So sababni isaa maaliifi magnesium strong dha jechuudha. Bonding isaa yeroo gamii proximities of atom yookaan electrostatic attraction in atomota sana gidduu jiru maalidha? Dabalaa sababa ta'eef jechuudha. So in case of this magnesium has smaller atomic radius compared to aluminum. So the other one is properties of metallic bonding. So properties so as we know, metallic bonding is a metal. So in case of this, metallic bondings have a high electron conductivity as well as thermal conductivity, and the other property is solid at the room temperature, so except mercury. So all of these are the properties of metallic bonding. So akkasuma conductivity fudhanne ilaaluu dandeenya jechuudha. So metals have unique qualities, so such as ability to conduct electricity and heat. So unique amala unique ta'e hin qabaatu jechuudha. Metaalonni tokkoffaa irratti ability to conduct electricity, dandeettii ibsaa conduct gochuu ni qabaatu, akkasumallee ho'a maddisiisuu ni qabaatu jechuudha. Metals have other bulk properties which will be discussed in grade 10. So akkasumallee bulk property kan ta'an ni qabaatu jechuudha. Kutaa 10tti kan baratanidha. So the first one is conductivity. So
conductivity, ability to conduct electricity. So since the electrons in metals are free to move between the positively charged ions, yeroo kamidha kun kan inni uumamu yeroo elektiroononni meetaalii sana bakkaa bakkatti bilisummaadhaan gaafa socho'an jechuudha. Free to move between the positively charged ions. Bilisummaadhaan eessa gidduu deemu aayanoota positive charge qaban yookaan positive charge ion kan ta'an gidduu gaafa move godhan kan uumamudha jechuudha conductivity. So pushing electrons from outside source into metal wire at one end so would remove the free electrons through the wire and come out the other into the same rate. So such movements of charge is known as conductivity. So simply conductivity means a metal which is move to free between the positively charged ions is known as conductivity. So these freely moving electrons transfer electric charge as well as heat across the metallic structure. So this freedom of the valence electrons accounts for high thermal conductivity metals as well. So akkasumallee freedom of valence electron akka kana jiraachuun isaa maal ta'uu agarsiisa? High thermal conductivity metaalin sun qabu kan agarsiisudha jechuudha. So akkasumallee propertiin isaanii kan biraa maal fa'a jechuudha? High electron conductivity jennerra high thermal conductivity illee hin qabaata jechuudha. So these are all about the properties of metallic bond. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. So free to move the between positively charged ions jechuun kun warreen mul'atan kun elektiroononni kun jechuudha. Bakkaa bakkatti warra positive charged ion ta'an kana gidduu bakkaa bakkatti move ta'u jechuudha. So bilisummaadhaan free to move between the positively charged ions is that metals have conduct electricity. So warreen kun elektiroonidha jechuudha. Elektiroonidha. Positive charged ionidha jechuudha. Warri diimaadhaan barra ta'anii jiran kun. So bakka bakkatti space wanta jiruuf hin deemu yeroo kana maaltu ta'a? Conductivity ni uumama jechuudha. So asmoo maaltu jira? Baatirii jira jechuudha. Baatiriin kun asirraan positive qaba. Asirraan negative qaba jechuudha. So charging asirraan maalidha? Negative chargeidha. So negativeidha. So inni asirraan immoo positiveidha jechuudha. Positive. So kanaaf as keessatti maaltu uumama jechuudha? Conductivity haala salphaa ta'een uumama jechuudha. So figure 5.15 the sea of electrons or small bullish circuit is free to flow about the crystal of positive metal ions that or large reddish circuits. So positive metal orientan or positive matter large reddish circle warri qaban positive metal ion jechuudha. So small bullish circle warreen qaban immoo maalidha? Sea of electron jechuudha. Warreen xixiqqoo kun jechuudha. So these flowing electrons can conduct electrically or electrical change when electric field is applied or battery. So kun jalqabata dubbadde jechuudha. This battery. So yeroo maal ta'udha flow kan ta'u electroniin kan conduct electricity yeroo electric fieldiin applied ta'u jechuudha yookaan batteriin kun gaafa humna lakkisuutti ka'udha jechuudha. So this is the main properties of metallic bond which is conductivity. So haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. The last one is exercise 5.12. So provide the appropriate answer for the following equation. So the first one is list the properties of metals. Amaloota metalii list godhachudha. So the first one is high what? Electroconductivity. So high electric conductivity. So the other one is high thermal what? High thermal conductivity. And the other one is high density
high density illee ni qabaatu jechuudha. Solid at room temperature except what mercury irraan kana jechuudha, except mercury. So as well as malleability jechuudha akkasuma. So kun amaloota maalidha? All of these are properties of metal. Metalin tokko sibiilli tokko amala inni qabu tokko electricii maaliin godha jechuudha, conducting godha. High thermal conductivity illee qabaata. Density isaanii yookaan qabxiin rukkinaa isaanii illee guddaadha. At room temperature yookaan temperature dareetti solid jechuudha, jajjaboodha. Maanirraan kanaaf mercury qofarraan kanaaf jechuudha. Akkasumallee malleability jechuudha. So dandeettii maal ta'uu qaba jechuudha, hammered ta'uu qaba jechuudha, yookaan yeroo tumaman dandeettii maal ta'uu dadacha'uu kana ni qabaatu jechuudha. So these are all about the properties of metals. So question number 2, what are the 3 factors that determine strength of metallic bond? So property sadan kan yookaan 3 factory kan ta'e kan strength of metallic bond maalidha jechuudha. So the first one is number of delocalized electrons. So number of delocalized electron. So the second one is charge of metal ions, and the last one is size of metal ions. So warreen kun sadan factorota strength of metallic bond ittiin determine gochuu dandeenyu jechuudha. These are 3 factors which is to determine strength of metallic bond. The first one is number of delocalized electron, charge of metal ions, and size of metal ions. Kana sadaniin determine gochuu dandeenya jechuudha. Maal strength yookaan dandeettii metallic bond tokko akka inni cimaatee warreen kana sadan fayyadamne determine gochuu ni dandeenya jechuudha. So the last question is why metals have high melting point and boiling point is compared to non-metals. Metalin maalifidha kan qabxii danfinaa isaanii fi baqqinaa isaanii maalifi irra guddaa kanneen meetaalii ta'e jechuudha. This is due to what? Due to the strength of metallic bonds. So due to the strength of metallic bond. So sababni isaa strength of metallic bond jechuudha. Yeroo inni sun meetaaliidha, innis kun immoo non meetaaliidha jechuudha. Meetaaliin kan inni hypo melting fi boiling kan inni qabaate meetaalii wanta ta'eef jechuudha. Non meetaaliin immoo non meetaalii waan ta'eef ofii isaayyuu sababa maal jechuudha, during the strength of metallic bondings the metals have high melting point and the boiling point. So the other one is in metals the atoms are held together by the strong metallic bonds for the forming delocalized electrons. So in contrast, non-metals have weaker electron forces or intermolecular forces between atoms to leading the lower boiling point and melting point compared to metals. So Kabra maalifidha jechuudha. Meetaaliin atoomonni isaanii kan isaan itti walitti qabamanii maaliin jechuudha, strong metallic bond jechuudha yeroo form godhan. So faallaa kanaan meetaalii yoo ilaalle immoo weaker intermolecular force qabu jechuudha atoomonni walii isaanii gidduutti. So kanaafiyyuu qabxii danfinaa fi baqqinaa xiqqoo qabaachuu isaaniidhaaf sababa kan ta'u maalidha jechuudha, strength of metallic bond jechuudha. So video keenya guyyaa irraadhaan
chapter 5 kan waliin xumurreedha jechuudha. So amma sirra deebiin jira channel kana haala yoo taatan subscribe gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif illee share godha. Viidiyoo haaraa walitti deebina. So xumura boqonnaa kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. So faayinaalaaf kan isin qopheessuus hojjennee gadhiisnee raanteef seentanii ilaaluun dagatina. Nagaan tura.